jechoota akka bakakkaa ulfaatanii fi akka billaa qarataaniin humni waraanaa Iraan ergaa Waashingitanii fi Teelaaviif keessatti kirkira lafaa kaase dabarseera. Qaama leencaa tuttuquun bosona guba jedhamam. Iraan diinota ishee akeekkachiiste. Dubbii himaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Iraan Jeneraal Abolzaarii Shaakaarjim dorsisa dhiyeenya kana pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraaniif kennan sagalee guddaa ogummaa hin qabne jechuun kuffisaniiru. Akka shubbisa sagalee guddaa fi keessisaa duwwaa ta'etti ibsaniiru. Dhiyeenya kana Iraan tamsaasa kallattii televezyiiniin darbe irratti pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp harka saassaabbatee kan hin teenye yoo ta'e lubbuu isaa akka obbaafachiistu yeroo jalqabaaf dhaadattee turte. Tiraamp gama isaan ajajoota waraanaa USAf qajeelfama baay'ee hamaa ta'e kennuu dubbateera. Kibxata kaleessaa Teheraan keessatti haasawa kan taasisan Jeneraalli Iraan gochi weeraraa hoogganaa warraaqsa Islaamaa Ayatollah Sayyid Ali Khamenei irratti raawwatamu kamiyyuu akka rukuttaa daangeffameetti akka hin xumuramneef abidda naannoo guututti akka qabsiisu akeekkachiisaniiru. Harki tokko gara hoogganaa keenyaa yoo ga'e jedhan jeneraalichi harka sana qofan kunnum daandii duuban jiru hunda gubuun naannoo kana keessatti gaaddisa tokkollee hin dhiifnu jechuun dubbataniiru. Ergaan kun walaloo fi walolaan osoo hin taane akeekkachiisa muuxannoodhaan barreeffamee fi abiddaan cuuffame akka ta'e cimsanii dubbataniiru. Jeneraali Iraan kun waraana guyyoota 12 waxabajjii keessa gaggeeffame diinota yaadachiisuun Iraan doorsisni diinaa osoo ilkaan hin guddifatin dursitee caccabsuu akka dandeessu mirkaneeffattee jirti jechuunis ibsaniiru. Akka Sheekaarjim jedhutti humnoonni diinummaa deebiin Iraan saffisaa bal'aa fi dhiifama kan hin gaafanne ta'uu ni beeku. Ta'us garuu waan inni waraana xiinsammuu fi hubannoo jedhee waamee itti fufaniiru. Wallabdeen Teeraanii fi Waashingten gidduu jiru sadarkaa addunyaa waggootaaf argitee hin beekne irra gaheera. Baha giddu galeessaa keessatti hooggansi Iraan akeekkachiisa sodaachisaa Ameerikaaf kenne. Keessumaa hoogganaa olaanaa isaan irratti deebii malee akka nafneef addunyaa waraana ifateetti galchuu akka ta'e ifatti beeksisaniiru. Dubbii himaa waraana Iraan haleellaan hoogganaa olaanaa isaan irratti raawwatamu haloo qofa osoo hin taane deebii bal'aa addunyaatti abidda qabsiisuu akka ta'e dhaadataniiru. Gama biraan paarlaamaan Iraan haleellaa USA'n hoogganaa olaanaa irratti raawwattu kamiyyuu akka labsii waraanatti akka ilaalamuuf kan humnoota addunyaa musliimaa guutuu waraanaaf sochoosu ta'uu sagalee guddaadhaan labseera jechuun Reuters gabaaseera. Dhiyeenya kana Iraan tamsaasa kallattii televezyiiniin darbe irratti pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp harka saassaabbatee kan hin teenye yoo ta'e lubbuu isaa akka obbaafachiistu yeroo jalqabaaf dhaadattee turte. Tiraamp gama isaan ajajoota waraanaa USAf qajeelfama baay'ee cimaa ta'e kennuu dubbateera. Akkasumas Iraan yoomiyyuu isa ajjeesuu yookiin karaa hamaa kamiinuu isa miidhuuf yoo yaalte Ameerikaan humna hamaa ta'een deebii akka kennitu ifa godhaniiru. Jechoota isaa nama sodaachisu keessatti kallattiin maqaa Teheraan eeruun Iraan fuula lafaa kanarraa haxaamti jechuun fuulaa fuulatti dubbateera. Gaaleen kun addunyaa guututti sagalee guddaa dhageessisuun gabaa addunyaa tarsiimoo waraanaa fi magaalota gurguddoo keessattis dambalii rifachiisaa erge jechuun New York Post maxxanseera. Sagaleewwan tiitaanikii lamaan kun Teheraan mormii cimaa labsuuf Tiraamp guutumatti Iraan balleessuuf dhaadachuun balaa ji'oopolitikaa hamaa ta'e uumeera. Akeekkachiisni Iraan kun sirreeffama abbaa biyyummaa fi hooggansa amantii ittisuurraa kan madde yoo ta'u doorsisni Tiraamp immoo ejjennoo humna guddaa fi haleellaa kallattiin raawwatamuuf obsa zeeroo kan calaqqisiisudha.